badhaadhinni haa badhaadhamu haa galatoomu cinaa dhaabban. Waan qabatama badhaadhinni waliin ala bakka dubbannu jiru. Maaliif waan qabatama ijaan agarru waan hojjetame waan agarru jechuudha. Faradduu fi hattuu fi hasaastuun achumatti hafte jechuudha. Badhaadhinni kan itti fufaa. Daandiin keenya daamu galmi moo badhaadhinaa. Maqaan kiyya ani Taqiyyaa Abdooti Jaamaa Araddaa Bahaa Kubii paartiin badhaadhinaa kun jallisii adda addaa asirra nu dhaabee bishaan kana akka nuti hin arakkatin akka nuti irraa fayyadamnee kuduraa fi muduraa duraan hin oomishin akka irraa oomish saraaraadhaan itti hojjan akka moo hiyyummaa jalaatti baanu nu godhee jira paartiin badhaadhinaa. Dur waa takka hin qabnu jallisii takkallee amma moo paartii badhaadhinaa kun eega dhufee nu gammachiisee jira. Maaliif jallisii kun itti fayyadamaa jee nu dhaabee ilaa bishaan karaan nu baasee itti fayyadamnee hiyyummaaf irraa darbina jennee waan qophooynee jirruuf ani paartiin badhaadhinaa galatoomuun ja'a si cinaa jirra ni dhaabbanna arrallee ni filanna badhaadhina paartii badhaadhinaa filanna jennee hawaasni guutuun qophooynee jirra. Badhaadhinni haa badhaadhamu haa galatoomu cinaa dhaabban fuula dura itti fufna arrallee ni filanna hoggaa 5 mi hoggaa 500 wajjiturraa ammallee haa guddatu badhaadhinni je'eetiin kabajaa fi galataanin eega nuti ammoo akka inni nu jette hojjennee harka namaa eeggatuu dhabnee if dura lafa teenyaaf qonnee callaarraa guddifannee xaa'oodhaan calla guddiftuudhaan lafa teenya misoomsine xiqqoorraa guddaa harkannee ni guddanna badhaadhina cinaa ni dhaabbannaan jedhan. Hussein Qamar Musaatiin Jaamaa mootummaa dabran keessatti wanni baay'een wa'ada afaanii galamaa ture bakka baay'eetti uummata kana faayidaan takka akka isaaniin buune maallaqa harka isaan qofa irratti xiyyeeffachuudhaan biyya keenya kana bazabbazaa turan jechuudha. Kanaaf Oromoon erga jijjiirama kanatti as bahee booda paartiin keenya paartii badhaadhina jiru maqaa isaa moggaafatee nutti hin dhufe jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf erga mootummaan jijjiiramaa dhufe gaafii adda addaa waan gadadoo addaa tan sirna dabreen keessa turre san nu keessaa nu baasuudhaaf mootummaan keenya nu gabbu'ee akkuma agartu kanatti ummanni keenya yeroo dheeraadhaaf bishaan jallisii dhabuudhaan osoo lafa bal'oo tana qabnu lafa bishaan guddaa kana osoo qabnu jallisii dhabuudhaan hiyyummaa addaa keessa ture jechuudha ummanni keenya. Arraan tan immoo paartiin keenya dhufee ummanni kuduraa fi muduraa oomishee qina nyaataa ka jiru san ofii uf danda'ee oomishaa fi oomishtummaa isaa dabalee jechuudha. Akka uf danda'u jee dhufee hidha Abbaay xiqqaa jechuun ni danda'a amma ijaan argamu kana dhufee magaalaa Bakar irratti jechuudha. Gamaa gamanaan meetira 500 ol kan ta'u gama lamaan irraa deebisee ummanni keenya fayyadamaa akka ta'u taasisee jira jechuudha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa dhuguma badhaadhina jechuudha. Kanaaf hooggantoonni keenya gubbarraa ilaa hanga jala jiran haa galatoomanii paartiin badhaadhinaa of duras haala kanaan waan takka kanurraa hanqate daran godhe itti nu guute inni abdii waan qabnuuf harka wal qabannee badhaadhina wajji itti fufnaan jaaji. Luukaa Ibraahim Yuusufiin Jaamaa. Nuti bu'aan paartii badhaadhina irraa harkanne bu'aa laaftee miti bu'aa kilmaamamee himamuu miti. Paartiin badhaadhinaa halkanii guyyaa dhaabbatee Projektii jiru maraan hundaan aradda aanaa keessaanis kanaanis walta'ee paartii badhaadhinaa kana keessatti mul'annee akkanatti isaa hojii dalaguun keenya kun haalaan nu gammachiise jechuudha. Maaliif namni tokko bu'aa yoo buuse gaarii. Dr. Abiyyi Ahmed paartii badhaadhinaa isaan lafa gannuu dhaabe. Maaliif bishaan kana jallisii kana nuti duraan maagada halkumee qabaatirii diimaadhaa ifaanu isaan irra yaanii akkanatti obaasaadhaa turan hiraataa fi laaqana matarra kaannee jechuudha. Sambira kunne mootaraan akka nama waan ifii bitatutti wooma keenya kana bitannee obaafachaa turre. Arrammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin jallisii kana itti fayyadamne muduraa kuduraa oomishanne amma unkaan nu dhiisi jimaan keenya asii miti biyya biraa deemu jira xayyaaraadhaan. Kaan Adaama oofa kaan karma fedhe oof jimaan dursaa tana rakshee sumuni dhabee ta'ammaan tana namuu ta'irusatti dhaqee gurguratee jiraachaa jira jechuudha. Paartiin badhaadhinaa kana qofaa miti. Qabeenya keessan guddifadha oomishaa fi oomishtummaa teessan dabaladha. Nuti arraastee barustee hayyummaa harka namaan eenyu carraaqqadha xaa'oodhas daleeffadha waan hundaa iruu teessan kilaastaraan qotadha. Kanarraa bu'aa harkattanii ji'een nu dhandhamsiisaa jira. Bonaa ganna fayyadamaa jechaadhaa jira. Asitti laga takkaa nuti hin arkin galaanni nama fuudhaa turu as jalatti nama meeqa fuudhaa turu daa'ima fuudha geessota fuudha har'a san hunda keessaa baanee kun akkanatti maagada kanarraa fayyadamne kuduraan isin gartan kun dur laga bu'aadhaa jira. Amma kun hidha kanaa wajjin
والأركتة زيتون نسكنه موز نسكنه شنكور نسكنه خضرالي أما أنا سينوسين waan kuduraaleen guutuun muduraan ni jira kuduraan ni jira jechuudha. Kanaafuu nu guddisuuf deema paartiin badhaadhinaa rastee borustee wajjin karaa fuula duraas ni fullaanaa if duuba deebuun hin jirtu faradduu fi hattuu fi hasaastuun achumatti hafte jechuudha. Badhaadhinni kan itti fufaa waa takka illee rastee borustee ni jirra anja. Xaahir Ismaa'iliin jedhama. Badhaadhinni waa hedduu nu garsiise. Akka nama dhalatanii amma dhalanne jechuudha nu amma dhugumara. Bakka hunda deema. Zayituunaan akkas, muuzni akkas, wanni hundi akkas, kuduraan akkas, kuduraan asirra deemu hundi akkasitti. Kun hundi badhaadhina kanaan argame jechuudha. Badhaadhina gaafii uummanni gaafateen ifaas haa ta'u mana tamaariitis haa ta'u mana hakiimaatis haa ta'u badhaadhina kana nu badhaase jechuudha. Dhugumaan nu badhaase. Ammallee nu badhaasa abdii irraa qabna jechuudha. Hin murannu irraa abdii isa bira dhaabbannaa cinaa isaa dhaabbannaa.